Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 haga sa'aatii 7, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 haga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiilooherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8:00 afaan Oromoon, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Sagantaa irraa beeksisuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Tibbana baqattoonni Oromoo biyya Sudaan Kartuum jiraatan dhiibbaa isaan irra ga'aa jiru mormachuuf jecha embaasii wayyaanee Kartuum jiru fuula duratti hiriira bahanii turan. Kanaan wal qabatees poolisoonni Sudaan baqattoota kanneen irratti tarkaanfii adda addaa fudhatuun isaanii ibsameera. Haala uumame kanarratti baqattoota keessaa tokko kan ta'e Yesuuf Haajii Hassan Usumaan jedhamu haasofsiifnee jirraa, oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Maa irratti ammoo kutaa lammaffaa gaaffiif deebii artist Eebbisaa Salamoon waliin gaggeessinetu dhiyaata. Hanga dhumaanu waliin turaa jechaa oduudhaaf gara Jaalwaaqoon ooleetti isin dabarsa. Irra deebiidhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an Waaqoon ooleeti. Humna diinaa maqaa federaal poolisiitiin bobba'ee uummata irraa hidhannoo hiikuuf socho'e irratti tarkaanfiin fudhatame. Tarkaanfiin kun kan fudhatame jimaata darbe gara galgalaa Salaalee Ona Kuyyuu bakka Roobii jedhamutti yoo ta'u, diinarraa battalumatti 2 ajjeefamutu gabaafame. Tibbanuma Finfinnee irraa gara kaaba Shawaa geessu sulultaa osoo hin geenye uummanni mukkeen karaa irratti jigsuun diddaa mootummaa gabroonfataa kanaaf qabu agarsiisee jira. Mootummaan wayyaanee godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessaa dunkaana uummataa cufaa jiraachuu qeerroon gabaase. Sirni abbaa irree wayyaanee godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessaa maqaa waraqaa eenyummaan qabdan jedhuun dunkaana uummataa humnaan cufsiisaa akka jiru ibsame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo ammaa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessa oliif gadi adeemuun dunkaana yookaan suuqii uummataa magaalichaa dirqiin cufsiisaa akka jiru himameera. Akka uummanni magaalichaa jedhanitti sirni wayyaanee maqaa eeyyama daldalaatiin dunkaana isaanii cufuun hedduun isaan rakkisaa jira. Eeyyama daldalaa baafachuufis humnaa fi mallaqni ittiin baafannu waan akka malee ol ka'eef rakkoo keessa jirra jechuun uummanni aariin dubbachaa jira. Gochaa diinummaa akkasii kana kan raawwachaa jiranis hedduminaan ergamtoota wayyaanee fi jaleewwan ishee akka ta'an maddeen qeerroo gabaasaniiru. Wayyaaneen guyyaan kufaatii ishee waan dhiyaateef dhiphinnaa fi yaaddoo keessa seenuudhaan uummata gidirsaa jirti jechuun qeerroon dabaluun addeesseera. Uummanni Oromoos diddaa sirnichaaf qabu goleewwan Oromiyaa bakka hedduutti waan jabeesseef wayyaanee waan qabdee gadi lakkistu dhabdee raafamaa jiraachuu isees ibsaa jira. Wayyaaneen abboota amantaas mana hidhaatti darbuu itti fuftee jirti. Akka odeessi magaalaa Naqamtee irraa nu dhaqqabee ibsutti Horroo Guduruu Wallaggatti bulchaa mana amantaa Kaatolikii kan ta'an Abbaa Yohaannis Mikaa'el kan jedhaman mana hidhaa Ma'akalaawii Finfinneetti hidhamanii jiran. Lixa Wallaggaa keessattis adeemsi babal'ifannoo lafaa eegalamuun ibsame. Mootummaan goolessituu wayyaanee akkuma goleewwan Oromiyaa kanneen akka Bahaa, Kibba Bahaa fi Kibbaan liyyuu poolisii leenjistee lafa Oromoo weerarsiisaa jirtu. Dhiha Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa Anfiilloo irraanis waraana bulchiinsa naannoo Gambeellaatti bobbaasuun
weerara geggeessaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Hidhattoonni Gambeellaa gandoota kanneen akka Shebel, Yatti, Samboo Gorree fi Muggiin naannoo Gambeellaa jala galchuuf dhama'aa jiraachuudha maddeen kan gabaasan. Waraanni wayyaanee waraana naannoo Gambeellaa of duuba kan deebise fakkaatus haalli jiru waan jijjiirame kan hin qabne ta'uu kan hubachiisan maddeen keenya. Wayyaaneen marii jaarsummaan lafoota gaafatan saraarree adda isinii baasna jechuun yakka wal fakkaataa dalagaa jiraachuu ishee hubachiisu. Bulchiinsi Gambeellaa hidhattoota isaa lafoota kanneenitti akka bobbaasu quba qabeenya wayyaanee TPLF'n ta'uu kan hubachiisan maddeen Shebel irraan ganda Yattii keessa kutee gama kollittiin achi kutee asoosatti bahe keenya jechuun falmitti jiraachuu isaanii hubachiisu. Ummatni lafoota kana keessaa bahaa jiraachuunis ibsamaa jira. Oduu xumuraatiin sabboonaan Oromoo obbo Gammachuu Dambalii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun dirqama keenya jechuun gumaacha WBOf taasisan. Sabboonaan Oromoo obbo Gammachuu Dambalii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun daandii filmaata biraa hin qabnee fi dirqama hunda keenyaati jechuun WBO cimsuuf gumaacha adda addaa godhan. Haaluma kanaan WBO zoonii kibbaatiif marxoo yookaan shirrixii 100 shilingii Keeniyaa 60 shallagamuun bituun gumaachaniifii jiran. Kana malees uffannaa adda addaa bituun waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaaf akka gumaachan oduu wal qabatee nu gahe addeesseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf faana bu'aa. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isinii darbaa jirudha. Sagantaan keenya oduu isin dhageessisuun eegaleetti fufa. Akkuma jalqaba beeksisneetti tibbana baqattoonni Oromoo biyya Sudaan Kartuum jiraatan dhiibbaa isaanirra gahaa jiru mormachuuf jecha imbaasii wayyaanee Kartuum jiru fuula duratti hiriira bahanii turan. Kanaan wal qabatees poolisoonni Sudaan baqattoota kanneen irratti tarkaanfii adda addaa fudhatuun isaanii ibsameera. Haala uumame kanarratti baqattoota keessaa tokko kan ta'e Yusuf Haji Hasan Usumaan jedhamu haasofsiifneerraa kunooti. Hello, duraan dursa nageenyi keenya siyaada qabu sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraayi. An Baarantuu Gadaatan jedhama. Egaa sababni si bilbilee fi atis baqataa taatee Suudaan keessa akka jiraattu waan dhageenye fi tibba kanammoo achi Suudaan magaalaa Kaartuum keessatti mootummaan abbaa irree wayyaanedha embaasii isaa achi jiruun hawaasa Oromoo naannoo sana jiru irratti miidhaa geessisee jira kan jedhu odeessa waan arganneef si bilbilee mee maqaa kee dhaggeeffattoota keenya nu ibsiiti haala naannoo sana jiru nu hubachiisi. Anko Yusuf Haji Hasan Usman jedhama. Biyya Suudaan magaalaa Kaartuum keessatti argama. Akkuma ati jettee dhiyeenya kana magaalaa nu keessa jiru kana keessa beekumsa guddaa ta'amaa ture. Wantoota biyyaati saamicha guddaa irratti gaggeeffamaa ture. Namaa dararaa guddaa irratti gaggeeffamaa ture jechaadha. Tole dararaa kana maali sababni isaa eessatti immoo wanni kun kan ta'e mee dhaggeeffattoota keenyaaf sirriitti nu ibsi. Dararaa ta'ee galeegaa bubbulee jira biyya kana keessatti baqataan Oromoo baay'inaan akka argamu beekamaadha. Haala kanaan waraqaa jireenyaa biyya kana keessatti baroota dura gargaaramee biyya kana biyya Suudaan 250 irraa haga 300 kana kennanii waraqaa kanaan jiraataa ture jechuudha. Kana booda bara 2017 baatii amajjii irraa kaasee biyya kana 2,150 waraqaa barreessanii beekota Polisaa Shaabii jedhamu irratti maxxansanii booda waraqaan sun eegabatee jirti mana seenanii xirachuu uummata kamuu uummata gumuu 2,150 kana hin qabne karaa harkiisuu waan barbaadan irratti dalaguun eegalee jechuudha. Eenyu kan horii kana 2,150 kana namarraa guuru mootummaa Suudaan immoo mootummaa wayyaanetitu karaa imbaasii isaa achi jiruun akkas godha.
mootummaa biyya kanaatti waan kana jedhee nu ajaja kana kabajeen waraqaan kun maxxanfame buufata boodaa jedhamu kanatti warruma biyya kanaati jechuudha. Naannoo kana balaaleffachuu fi mootummaa biyya keenyaatii fi mootummaan biyya kanaa waliigaltee qaban waan ta'eef taasii Itoophiyaadha illee jechaadha. Guyyaa gaafa kudhan dhala kudhaniiti gaafa nu achidha illee iyyannoo Itoophiyaatti iyyannee jechuudha. Tole. Mootummaan kunii fi mootummaan biyya keenyaa waliin jiranii iyyuu baay'ee saamamaa jirra, tumamaa jirra, horii hin barbaachisu nurraa cirataa jiru. Kana akkamitti nutti ilaaltanii isin dhageessan moon dhageenyudha illee iyyannee guyyaa gaafa onkisa 17 walgayaa fi koottaa mootummaa biyya kanaa gaafannee waliin mari'annee deebisnaa nuun jedhanii nu beellama isaanii kana qabannee saagaa duraan dhala 17 achitti fidinee jechuudha. Embaasii Itoophiyaa Kaartum jiru jechuudha. Tole. Yaani deebinu gana beellama nu beellaman san maaliif akka jiraatan hin barree yoo nu wal geennee ganama keessaa sa'a 8 walakkatti yeroo nu achi dhaynu inni naannoo kana qabatee jira rakkoo tokko malee otoo namni seerumaan taa'ee naannaan beellamamee sana dhageeffachuuf achi dhaabbataa jiru namoota funaananii tumuu. Kan tumu kuni poolisii biyya Sudaan. Katumsiisu immoo Muhammad Kama bakka bu'aa hawaasa Itoophiyaa jedhee imbaasii Itoophiyaa keessatti dalagu isaa jechuudha. Isatu nama reebsise. Isatu nu reebsise. Booda isa walirraa hafuu hin dandeenye yeroo ijoolleen qabamtee akka tokko malee tumamtu yeroo ijoolleen isaan irraa cabu yeroo ijoolleen akka malee ittiisamtu walirraa hafuu hin dandeenye uummanni walirratti birmatee booda dabalataan poolisa biraan fidanii garmalee tumanii namoonni nama 4 ta'anii du'aa fi gidduutti saala jiranii walumaa galatti rakkoo guddaa nurra furee jechuudha. Sababiin embaasiin wayyaanee Kaartum jiru achitti hawaasa Oromoo karaa nagaatiin gaafii nagaa dhiyeeffate kan inni poolisii itti yaamee reebsisu maali sababiin maal isin kennan? Jalqabaa gaafa kuraan dhala fudhanii rakkoon tokkoon jiru isinii gaafannaa nullee waan kana quba qabnaa maaliif akka akkas godha illee nu galle waan ta'eef kuraan dhala 17 koottaa jedhanii nu beellaman. Beellama kana eenyee nu naamusumaan ta'e immoo diinatu isin duuba jira. Shororkeessitoota isin keessa galee jira. Keenya irratti rakkoo ibsanii samuun nu arrabsuu eegalanii nutti dhaadachuu sanii jechaadha namtichi Muhammad Tufaa jedhame tuni. Tole ennaa namni kun embaasii balbala irratti reebamu namni 4-5 du'aaf jireenya gidduu jira naan jettee jirta. Kana malee namni hidhame namni dararaan adda addaa irra ga'e hagam taa'ame kana dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif nu ibsi. Hidhame yoo xiqqaate nama 200 oli isaan kana keessa kaleessa galgala gaafa guyyaa 21 jechuudha. Biyya fedhanii jiranii jechuudha. Jireenya kana akkuma sadii fi dhibba tokko eegaa gaban booda akka gara biyyaa galan kalee galgala namni 4 kalee fe'amanii jiranii jechaadha halkan keessa sa'a 3. Gara Finfinneetti fe'amu gara Itoophiyaatti? Gara Itoophiyaatti galanii mootummaan biyya kanaa jalqaba biyya kanaa fudhatanii fi tokkoo fi 50 adabee jechaadha nama hundayyuu. Horii adabee ta'ee horii adabee jechuun amma seera biyya kanaa cabsisan jedhee halangee 40 itti jechuudha. Namni reebame jechuudha. 40 kana itti murteessee gadi dhiisuuf inni qophaa'utti akka gadi hin dhiisne biyya galanii haaromsa fudhachuu qabanii jara kana duubaanii akka bilisummaa Oromootti jira. Kanaafiyyuu jarri kan galanii haaromsa fudhachuu qabanii akka gadi hin dhiisne jedhanii kalee galgala konkolaataa 8 nurraa fe'amanii jechuudha. Hayyee guddiseen si galateeffadha maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaan haa galatoomi. Isinillee warri sabaa'oo bakka nu jirrutti rakkoo keenya nurraa hubachuuf nu barbaadanii nu dubbisuu keessanii baqataa Oromoo biyya Suudaanii fi guddisee isin galateeffadhaa ulfaadhaa bakka ayyaanaa ta'a.
dhaggeeffatoota keenya qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii artist Eebbisaa Salamoon waliin taasifne kutaa lammaffaadha, itti dhiyaadha. Atiga amma barnoota ogummaan maarshaal aartii qabnaa himte kanaan ala barnoota idilee hoo barnoota isa mana barnootaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii barnoota idilee san sadarkaa maalirra jira akkamiin geesse yookaan sadarkaa maalii baratteettu? Barnoota idilee ani hanga sadarkaa elementaariitti Gullisoo biyya jedhamutti baradhe achirraa haayiskuulii Gullisooma sanarraa hanga kutaa 10tti haayiskuulii Gullisooma sanarraan ture. Achirraa gartee gara kutaa 11 kutaa 12 gaafan ga'u 10 irraa gara 11 gaafan galuu fedhu abbaan kiyya iddoo sanarratti ani ministeeroon fudhadhellee uummanni Oromoodhaan naaf ragaadha. Iddoo sanarra kan jiran ijoolleen ministeerina duukaa fudhatan keessaa ijoolleen nama 7 akkas ta'an mana hidhaa ministeeriidha makiinaa wayyaanee kana makiinaa isaanii sana sireeffi sana deemaa turre nu mana hidhaadha baanee sa'aatii keenya gaafa gochirraa hidhamnee mati annee ministeerii fudhachaa turre hiriyoonni koo jiru turan isaan keessa tokkollee nu bira sadarkaan isaa gadiirra jira kutaa gadiirra jira nu 8 irra jira yeroo sana nu duukaa ijoollee nama 7 ana duukaatti fudhadhaa turan fatanaa kana dura qormaata kana sanarraa gartee achirratti sutuma rakkadhuu kutaa 10ffaa yeroon ga'u achumatti ammas akka carraa matammas fatanaan qormaanni kun qormaanni biyyoolessaan gaafa dhufu carraan nagee ammas hidhamuun kun gaafanne nu qaban ijoollee kutaa achumarra jiran mana barumsaarra jiran dhuma fatanaa irratti isaanis rakkoo nurratti geessisaniif nuti akka fedhe yoo ta'e lubbuun keenya aga jiru kanatti waan sobaa kana ilaalaa dhumatti hin fudhatu garaan keenya sammuun keenya hin fudhatu gonkumaan fudhatu. Sanarraa gartee yeroo sanarrattis gaafa nu hidhan ijoollee hedduutu jiran sanarratti ijoollee 20 waliin ta'u kan kutaa 10ffaa sana keessaa qabaman fatanaa qormaanni sun ga'ee jechuudha. Qormaanni sun erga ga'ee guyyoota muraasa afeeti nu qaban sanarraa hidhamee matan deemaa tan ture gara qormaata koo fudhadhuuttan ture. Egaa gartee sammuun qabu kun illee agartoomu sammuun kunis nan gannee utuma rakkina kana keessa jiru akka carraati nan milkaa'e abbaan kiyya naannoo sanarraa akka hin baranne na godhe iddoo sanatti akka hin baranne na godhe magaalaa sanarraa godina gimbii irratti gaafa inni achi baradhu achirraa koonkoofaa jiranii obbolooti biroonis jiranii egaa ilmaan Oromoos jiru hayyee jedheen achi deeme achirraa gartee gaafan shanyii jedhamu kana fudhadhu wayyaaneen kun achi keessa jiru mana barumsaa keessa jiranii warri isaan bitatan jiru achi keessas egaa isaanii nama 2-3 dhibanii kallattii hundumaanuu jiranii yeroon mana barumsaa sana qayyaradhu bakka sanatti egaa isaanis na qabuu jammaran achi keessa namoonni muraasni na qabanii achumarraa 11 akkan xumureen 12ffaa ga'ee achirraa 12ffaa kana ji'a 2 baradheera ji'a 2f guyyaa 3 baradheen guyyaa 4ffaa kana irrattan mooraa seenuuttan jira wayitiif beetan ture mooraala seenuutti otoo hin jiru sanarratti alaabaa naannoo sanatti argame jedhanii. Alaabaa maali? Alaabaan kun egaa agartee alaabaa adda bilisummaa kanadha. Sun immoo agartee alaabaa kana namni sitti baatee dhufeen agartee nuti alaabaa kanaatiif jecha alaabaa adda bilisummaa kanaaf jecha agartee kaan lubbuu isaa dhabee kaan agartee qalbii isaa dhabee akka koo kana uuma itti miidhame wanta kanarratti agartee alaabaan kun alaabaa kabaja qabudha. Alaabaa ilmaan Oromoo jiran hundumaa irratti iyyuu alaabaa fudhatama qabudha. Alaabaan kun ilmaan Oromoo barsiisonni keenya akkasuma barattoonni keenya akkasuma agartee daldalootonni akkasuma agartee ilmaan Oromoodhaa hundumtu kallattii jiran irratti alaabaan kun agartee kanaaf jecha wareegamanii sun immoo alaabaa jaallatamuudha. Sumni namni sun alaabaa kana baatee gaafa natti dhufuunan ani sitti naqe alaabaan argee tan argatti dhaqee sanarraa ijoolleen biroon gibbii mooraa sana mana barumsaa sana keessa deeman
walitti dhufne isaanuu walitti nu dabalni nuuni baay'inni keenya nama 11dha. Amma kana agartee maqaa isaanii dhoof illee ijoolleen sun nulfaata kaan amma biyya hambaa kana jiranii keessaa amma Mustafa Nuruddin kan jedhamullee uummanni naannoo Baabboo Gambeelle inni beeku inni nu duukaa tariyame dhumarratti agartee warri isaallee hanga tokko agartee harka laafessa isaaniis ilma isaanii kana barsiisuutti turan nu duukaa ture sanarraa isaanii sangaa kana faallee itti gurguranii lafa kana illee itti gurguranii inni nu duukaati ture amma lafa dhugaa jira agartee sanarraa inni gaafa isaanii nu ari'anii nuuni waggaa tokko adaba jedhanii nu kennan akkuma sanarraa inni sun akka been bishaan obbuusenni mucaan kun bishaan obbuusee jira deemee birbir kan jedhamutu jira bishaan tokko bishaan guddaatu jira naannoo sanarraa godina sanuma jala jira achirra firoo qabunni fira qaba achirraa deemee bishaan sana obbuusee uummanni Oromoo naannoo sana jiraniin beeku akkasuma gartee waa'ee gochaa nama sanaa irratti maatii isaa sanallee uummanni Oromoodhaan hin beekanii ijoolleen hedduun kanarratti barumsa kana haaluma alaabaa kanarratti agartee isaanidha kan fidee dhufesi nus immoo jibbine alaabaa kana kanumaaf jecha barumsa sanarraa ari'amne namni 11 kaanam biyya hambaa jiran kaan biyya keessa jiranii akkana sadarkaan barumsaa ko. Okay, kutaa lamaffaarratti rakkoo amma jinnaa hinta kanaan dhaabde jechuudha. Mee gara immoo wallee keessan si deebisa artist deebisa. Akkuma artistii siyaama nama ogummaa marshaalaatii qabdulleedha artistii dhalleena artistii eebbisaa jechaas siyaama. Wallee kan keetiin beekamtu keessaa tokko qabsootu furmaataa si jedhudha. Mee wallee kan keessan irraa jedhitii waan hin beekamu qaba kanaaf hin jedhee wallee kan keessan irraa hin tuqime. Ayyee. Jajjabeeko koota daggalaasanii qeerroo jajjabeeko koota daggalaasanii qeerroo diimtuurraaf jala gidduu magariisa fajiin kan koo adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo kara urjii wiituun biiftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo siinantee lola diinaa dhufuufii soraatu inafu yoomuu jira sibira jajjabeechi jajjabaatu inafu yoomuu jira sibira kaatu wala boomtaa wala argataa Atu wala bomtai ofina bulshita yabadu lamiko qabsotu furmata galadon bayyata galadon me garuma wallee kanatan deebi'ee waas gaafadha walleen kun yoggu kliipii sana hojjettu waa hedduu si barbaachisaa jechuun walaloo qopheessuu jira yeedaloo qopheessuu jira stuudiyoo keessanii waraabuu jira waa hedduu nama barbaachisa. Waan kana akkamitti milkoofte walaloo eenyu sii kenne yeedaloo eenyu sii kenne kliipii tarii baatiillee barbaachisa ta'a kliipii kanas eenyu sii qopheessine kana irraan. Sanarratti agartee agaratooman ilmaan Oromoo kallattii jiran irratti suni wanta hedduu gumaachaa suni agartee akka an gumaachuu uummata Oromoo kanaatiif godhe irratti hangam hin qabuuf malee lubbuu koo kana tokkittii lubbuun qabu kana ammas yeroo ammaa kana irratti ilmaan Oromoof kennee tan jira nan kennasi. Sana gartee ani yeroon sirboota sana hojjedhe rakkoo tuturanii rakkoo sanarraa kaasee tan hojjedhe sirbu suni sirboo agartee kutaadhaan hojjedheera paartii tokko paartii lama jedhee tan hojjedhe sirba sana sun ittaaneeti kan jiru tokkotu dursa isaa ture dursa sirba kanaati ture of hin beennee silas of hin beektu kan jedhudha inni of hin beennee silas of hin beektu. Waboon kolleen cuma waa hubadhu diimtuu lameen gidduu magariisa biyyicha abbaa qabaa gannuu dhiisaadha obsa qabaaf malee calliseen ilaalu waa dadhabuuf miti dursa waa madaalu amma walii galee tokkummaan kaaneerraa wayyaanee balleessuuf qabsoo eegalleerra abbaan dhaamsa dhaame ana ilma xiqqaatti qabsoo eegallu Oromiyaa gubbaatti kan itti ulfaatis adda baafne qabsoon fagoon jirtu asumarraa eegalleen jedhe
sirbi sun agartee hojjetameeti jiranii. Kiliipidhaan jira moo sagaleedhaan? Jira sagaleedhaan illee ni jira. Suni sagaleedhaan of hin beekne silas of hin beektu waboon koleencumaa waa hubadhu diimtuu lameen gidduun magariisa biyyicha abbaa qabaa gannuu dhiisa of hin beekne silas of hin beektu waboon koleencumaa waa hubadhu diimtuu lameen gidduun magariisa biyyicha abbaa qabaa gannuu dhiisa. Obsa qabaa malee calliseen ilaalu waa dadhabuu miti dursa waa madaalu amma walii gallee tokkummaan kaaneerra wayyaanee balleessuuf qabsoo eegalleerra jedhanni sun hojjetameeti jira. Agartee sirboota sanarratti wanta baasiin achirratti ba'an illee baasota hedduutu jiranii waloloo sanarratti yeedaloo sanarratti wanta achirratti barraa'ee jiru tokko. Namni diitii sanarratti hojjete dogongora tokkotu turanii sana agartee uummanni Oromoos kan kiliippii sana lamatu gadhiifameera gosa lamatu jiranii sana namni gadhiise tokko achirraa dileetu godheeti jira sana waloloo sana gaafan hojjedhu taayitan sirba kana barreeffadha osoon barreessu otoon sirba kana barreessuuti sammuu kana keessa agartee wanta hedduutu dhufaniiti guutan namni qabeenya qabu tokko. Maqaan isaa achirra jira. Namni sun ana bira taa'eeti na ilaala. Sanarra ana agartee kiisii koo keessa kan jiru birrii lamatu jira. Birrii lamaan qaba kiisii keessa. Birrii lamaan kana qabu immoo kiisii koo keessa na jiranii akkasuma weellisoonni biroon jiru. Birrii lamaan qaba birrii lamaan kana qabullee akkan qabuun beekuun ture. Birrii sana lamaan kiisii koo keessa jiran. Taayitan utuun hojjedhu waa tokkollee hin qabu abdiin qabu barreessuun sirba kana jalqabe mataa isaan jalqabe sun. Jajjabee koo gosa birootu ture ammallee sirbi sun sana osoo hojjedhu namni sun barsiisaa yuunivarsiitii tokkodha na bira ta'a namni sun sanarraa agartee rakkina an qabu kana na ilaalan utuu hin hojjetin rakkoo namni qaba akkan hojjedhee yoon xumurellee walaloo kanas yeedaloo kanas yoon fixee haqee hojjechuuf akkana rakkisu beekanni sanarraa agartee inni ani bu'aadhaan barreessaa uummanni Oromoo fi akkasuma agartee weellisoonni achi jiran ilmaan Oromoo hunduu naaf ragaa hin danda'u agartee dhiiga hedduun na biratti dhangala'ee sana gaafa nargu garaantu nan danda'u wanaan sanarraa utuun barreeffadhu namni kun gadi beetii taa'ee barreessuu jalqabe. Barreessuu jalqabee tutoo barreessuu haqeetii walaloo kanaan kana sirbe kanaa. Akka caalullee nama sanatu barreesse walaloo sanarratti sanarraa agartee ogummaa maarshaal aartii kanas akkuma qabu sana laalee tanan gidduutti siinan teelloo laliina lubbuuf hin soraadhu jedhee ifaan itti dabalee akkasuma garaa dhumarraan jabaadhu lammii koo qabsootu furmaadhaan inni du'ees aduu erga du'e bilisummaan keenya dhiigumaan dhufa jedhee tan agartee. Jintu magariisa jinkanko adda bilisummaa Oromoodha namni kanko gargara ujirtuun biftu noodaadha mallattoonko waraana bilisummaa Oromoodha hiriiriko siinan ta'ee lola diinaa lubbuun fi sodaadhu inafu yoomuu jira sibira jajjabii jabaatu inafu yoomuu jira sibira jajjabii jabaatu kaatu wala boontaa alargataa jabaatu lammi. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu gaaffii deebii artistee Eebbisaa Salamoo waliin taasifne kanumaan hin xumurre itti fufa isaa bakkuma dhaabne irraa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uus hin yaadachiifna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa yaada gorsas ta'u qeeqa qabdan karaa teessolee sagalee bilisummaa Oromoo nuun gahuu dandeessu. Teessoon keenya kan mana poostaa sagalee bilisummaa Oromoo P.O. Boksiin keenya sarara jalqabaa irratti 510610 sarara lammaffaa irratti ammoo 13366 Berlin German. Emailiin keenya sbo.radio88@gmail.com. Maqaan Facebook page keenya
sagalee bilisummaa Oromooti. Egaan dhaggeeffatoota keenyaa jalqabarraa haga dhumaatti sagantaa keenya hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha sagantaa itti aanuun haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Injifannoo uummata Oromoof.